Kabajamtoota hordoftoota keenya obbo Mansuur Jamaal guyyaa har'aa miidiyaa hawaasaa irratti yaada qoodaa turan. Guyyoota muraasa dura haala Ameerikaa imaluuf intala tokkoon toora miidiyaa hawaasaa irratti wal barree jedha. Eega wal barree intala fuulaan faantaa fakkaatu kanan wal bareen garuu faallaa ta'e intalan qaamaan arge kookaadhaa jechuun yaada isaa jalqaba. Obbo Mansuur Jamaal intala faantaa argee jana kookaatti ba'umsaa maaliif isa saaxileeraa jedhu sodaa nageenyaaf akkaataa isa mudate tartiibaan kasinii dhiyeessinu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya pirezidaantii fuulduraa ta'uuf ka yaada qaban obbo Mansuur Jamaal ibsa miidiyaa isaanii karaa laayibiin kennaa turaniin imala koo gara Ameerikaa taasisuuf kanan muddameef intala maqaansii Caaltuu jedhamuun hariiroo jaalalaaf kanneen bultii irratti fuulleffatan haalaaf yaada tokko malee gara bultiitti seenuuf Ameerikaa seenee jedha. Obbo Mansuur yeroon Ameerikaa seenutti nama maqaansii Caaltuu jedhamu toora miidiyaa hawaasaa irratti kanan ittiin wal bare kan fuulaan faantaa fakkaattu gaafan Ameerikaa seenu simannaa kiyya irratti nama kookaa fakkaatuun na simatee jedha. Haala simannaa irratti namni kookaa fakkaatu haala bultiif ka yaadaa ture guutummaatti yaada koo jijjiiruuf bultiirraa adda ba'uu karoorsee jedha. Ameerikaa keessatti Caaltuun kanan simatame haala gaarii yoo ta'u garuu wantoonni na mudatan mana hidhaa kaasee hanga doorsisa lubbuutti akkasumas fayyaa kiyya irratti doorsisa garaagaraa geessifamaa ture jedha. Yeroon Ameerikaa keessa ture karan sammuu nagaa raqe maraataa ta'een Ameerikaa keessaa deebi'ee jedha. Haala kanaan imala kiyya gara Ameerikaatti taasise haala fuudhaaf heerumaaf Caaltuu walitti dhufiinsa intala gaarii fi faantaan kan wal arge kookaatti natti jijjiiramuun Ameerikaatti simannaa gaarii naa taasisanii jedha. Haalli bultii kiyyaaf Caaltuu waliin ka ture haala bultii jaarrannaaf fuulduraaf tarkaanfii haaraa kate irratti fuulleffataa jedha. Obbo Mansuur Jamaal yeroon Ameerikaa seenutti hiriyoota koof Caaltuun simannaan naa taasifame gaarii ta'ullee intalan gara faantaatti beeku kookaattiin harkaa jijjiiramuun ulaagaa fi ejjannoo koo guutummaan guututti jijjiiruuf na kakaasee jedha. Haala kanaan yeroo simannaa naa taasifamu mana Caaltuu kana keessan Caaltuun tarkaanfii seeraan alaa kanneen doorsisa lubbuuf ajjeechaa poolisii biyyaatiin na doorsisaa turtee jedha. Obbo Mansuur qaamni koo guutuun wanta qabu risiitii baankii kaasee guutummaatti to'atamuu isaa ka gabaase Caaltuun doorsisaaf yeroo manatti na fudhattee galtu hidhaa seeraan alaa kan humni mootummaan beekne mana keessatti na hiitee jedha Mansuur. Kanan hidhamuu murteesse intalan duraan janajjanaa ture kafaantaa turte kookaa ta'uu siitiin kan wal qabatu haala bultiif ijaarsa bultii irratti ka fuulleffatee ture kanan adda kute Ameerikaa keessatti na hidhuudhaaf ilaalcha seeraan alaa waraqaa tokko malee mana tokko keessatti na hiite Caaltuun jedha. Caaltuun eega na hiitee haala yaaddessaaf bilbila koo guutummaan guututti ka to'atte haala fuudhaaf heerumaa keessatti dirqama akkam fuuchuu qabu waan natti himteef fayyaa kiyya irratti yaaddoo guddaa ka ta'u intallan duraan beeku waan isiin taaneef kanan miidiyaa irratti beekuuf kanan qaamaan arge waan faallaa ta'eef fuuchuurraa of qusadheen turee jedha. Yeroo kanatti Caaltuun mana kifilii tokko kan mabraatiin qabne akkam dukkana keessa ta'e ilaalcha seeraan alaa fi dambii ittiin bulmaata biyya sanaa malee na hidhuu murteessitee jedha. Obbo Mansuur haala hidhaa keessa ture yeroo gabaasu abdii kutannaaf yeroo nan sammuun koo jeeqamaa turetu jiraa jedha. Caaltuu waliin hariiroo jaalalaa keessa kanan ture toora miidiyaa hawaasaarra yeroo ta'u Ameerikaa keessatti yeroo mana hidhaaf na dhiyeessitu mana sii kifilii tokko mana dukkana ta'e keessatti torban tokkoof hidhaa seeraan alaaf doorsisa garaagaraa kan sammuu koo jeeqan narratti fuulleffattee turtee jedha. Itti dabaluunis yeroo dubbatu hidhaa na taasifteen humna poolisii fi nageenya biyya Ameerikaa kataan haala malee sittawaamaa seeraaf si dhiyeessaa naan jechaa turte jedha. Kana malees lubbuu kee seera malee haal duree tokko malee gabaasa garaagaraa osoo hin dhiyeessin lubbuu kee irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne nan fudha jechuun Caaltuun na doorsisaa turte jedha Obbo Mansuur Jamaal. Yeroon doorsifamaa turetti mana hidhaa keessatti kana hiite intalan duraan faantaasee janajjanaa ture intalan kookaa taanaan argetu hidhaa kanaaf na saaxiltee jedha Obbo Mansuur. Hidhaa kanarra kanan ture mana hidhaa kifilii tokko keessatti mana natti qollofuun abdii kutachiisinnaaf sammuu kiyyaaf
yaada garaa kanneen maraannaa irratti hundaan isaabiin sammuun koo guutummaatti cufamuu yaadee jedha. Haala nageenya kiyyaaf hojiiwwan garaa biyya keessatti hojjechaa ture sammuu koo jala fiiguun osoon qabeenya kiyya namaaf hin dhaamin lubbuun koo badaa jiraa laata ka jedhuuf yaaddoo hamaaf saaxilamee jedha obbo Mansuur. Itti dabaluunis yeroon atakaaroo yaadaa fi wal mormii qaama kiyyaa waliin taasisaa turetti caaltuun mana kifilii tokko kanatti qollofte haala bultiiwwan ijaaruuf haala duree tokko malee akkan isii fuudhuuf kan murteessite yoo ta'u guutummaatti naman faantaa janajjanaa ture kookaa guutummaan guututtiin fuudhuu lubbuu koo habadu malee jechuun yaada dhiyeessee jedha obbo Mansuur Jamaal. Obbo Mansuur Jamaal kan kilaasii caaltuu keessatti hidhaman torbanootaaf hidhaa keessa ka turan haala yaaddessaaf abdii kutachiisinnaa keessatti sammuuf doorsisa lubbuu seera biyyattiif polisii humna nageenyaan kanan doorsifamaa ture biyya koo galuuf qaawwa amma marfee barbaaddataan ture jedha. Obbo Mansuur Jamaal caaltuudhaan ka hidhaman mana hidhaa kifilii tokko keessa ka waan irra ciisanuuf bishaan dhugaatii hin qabne keessatti haala yaaddessaaf hidhaa sammuu koo shororkeessaaf saaxilan akkaataa lubbuu of balleessuuf kan nama yaachisan caaltuudhaan hidhameen ture jedha. Biyya Ameerikaa diimokiraasiin jiru keessatti guutummaatti to'atamee hokkaanfameen fudhatamee jedha obbo Mansuur Jamaal. Biyya diimokiraasii kanneen akka walabummaaf birmadummaa biyyaa eeganii dambii ittiin bulmaata biyya sanaa guutummaatti eeganii bulan keessa bulamutti an seeraan ala beeksisa seeraa tokko malee torbanootaaf hokkaanfamee jedha obbo Mansuur Jamaal. Caaltuu waliin hariiroo jaalalaa keessa ka turan obbo Mansuur Jamaal garuu dubbiin faallaatti ta'e garagaltoof diina guddaatti ta'uun yaaddoo obbo Mansuur Jamaalitti uume. Kabajamtoota hordoftoota keenya obbo Mansuur Jamaal mana hidhaa isaanii gurfaa tokko keessa ka turan qaawwa manaa keessaan ulluuqanii ba'uuf yaalii garaa yeroo taasisaa turanitti aadde caaltuun bakka isaan hidhamanii jiranutti mana itti qosoqqosuun Mansuur lubbuu kan keef shakkii tokko malee tarkaanfiin fudhatamaa humna nageenyaa biyyaaf si kenna haala jireenya keef abdiin si murachiisaa jechuun natti dhaaddachaa turtee jedha obbo Mansuur. Ameerikaa keessatti atakaaroo yaadaaf maraannaaf ka saaxilamaa turan obbo Mansuur mana hidhaa keessatti qormaata sammuu bara jireenya koo jalqabaa dabarsee jechuun gabaasu. Haala qilintoof maakalaawwii caala doorsisan achi keessatti dabarse haalaan yaaddessaaf abdii kutachiisinnaa kan na doorsisaa turan baay'ee yaaddoof sammuun koo gara maraannaaf haala qabeenya kootii irratti xiyyeeffannoo kennaa kan ture firootan koof reenfa koo dhabuu laata kanneen jedhan yaaddoon guutamaan ture jedha obbo Mansuur Jamaal. Yeroo mana hidhaa keessa turetti mana jalaan ba'uuf qaawwa amma marfee tokko ifa mabiraatii kanan arge yoo ta'u qaawwa sanaan ba'uuf yeroo yaalii taasisaa turetti mataan koo qaawwa sanatti waan seenuu dideef guutummaan yaaddoon dhiphataan ture jedha obbo Mansuur.